Wayitamatiin kee diina kee ta'u badiin kee ammoo jaalala qofa jaalachuu keeti kanuma badiin kee. Almuhim har'a seenaa ajaa'ibaa wahii sinitti hima. Seenaan tun seenaa intala Blanche Monia jedhamti. YouTube irratti himtanii search godhuu hin dandeettanii seenaa kanaa nama nyaattu. Almuhim gara seenaatitti haaseenu. Bara 1849 dhalatte Blanche Moyaan tun biyya Faransaay keessatti dhalatte. Baay'ee bareeddi. Baay'ee bareeddi jedhu baay'ee bareeddi jechuudha. Kun suuraan isii kana. Almuhim Blanche tun akkoo isii waliin jiraatti. Leanno abbaan isii baay'ee biiziidha. Yani haatilleen hojjetti. Abbaalleen baay'ee biiziidha. Paarisiin keessa dalaga. Isiin akkoo ofii biratti guddatte. Almuhim nagahumaan osoo jiraattu Blanche tun bara 1875 namcha xabaqaa wahii jaalatte. Xabaqaa kana akka malee jaalatte. Yeroo dheeraa erga waliin dabarsan booda xabaqichi mana isaanii dhufee isii kadhate. Yaani intala teessan hin jaaladhaa halaalaan fuudhuu barbaadaa naa kennaa jedhee kadhate. Yeroo kana abbaan isii hin dide maaliif inni gosa keenyarraa miti. Inni hiyyeessa miskiina homaan qabu. Kanaafuu siif hin ta'u jedheen. Yeroo kana Blanche baay'ee gaddite. Warra ofii amansiisuudhaaf yaalii hedduu goote. Laakiin yaaliin kun hundinuu hin fashalaa'e. Namtichi illee yeroo baay'ee deddeebi'ee warra isaanii kana amansiifachuudhaaf yaalii godhe. Laakiin yaaliin isaa hundinuu faayidaan ala ta'e. Bara 1885tti xabaqichi ni du'e. Akkamitti du'e? Maaliif du'e? Sababa kamiin du'e? Namni beeku tokko hin jiru. Yaani du'a daftaa wahii du'e. Duuti isaa sun akkamitti akka ta'e hagaraatitti poolisoonni irra hin kenne. Almuhim xabaqichi ni du'e. Blanche tun gadda ajaa'ibaa keessa seente. Gadda rabbiin malee hin beekne. Gadda ajaa'ibaa wahii keessa seente. Maatii isiitiin hedduu wal dhabde. Sababa osoo isatti na fuutan jettee yani waan duraanii kaaftee baay'ee maatii ofiitii wal dhabde. Gadda ajaa'ibaa wahii keessa seente. Warri nama biraatitti heerumsiisuudhaaf yaalii godhan abadan himan heerumne jette. Ka isana dhoggita akka isatti hin heerumne ka gootan ani nama biraatitti abadan yoomiyyuu hin heerumuu jette. Haati asiin mokkortee obboleen asiin mokkoranii achi mokkoranii dadhaban. San booda haati pilaanii wahii baafte. Pilaanii zulmii pilaanii mujrimummaa of keessaa qabu. Intala tan akka isiin alambaanii goonaa fuunee mana jalatti mana qonnee mana hojjannee achi jalatti awwaaluu jette. San booda akkas godhan. Obboleewwanii fi haati walii galanii jechuudha. Obboleewwanii fi haati walii galanii jiran mana jalatti awwaallaa jedhan jechuudha. Suuraan haadhaa kunnoo kana ka akkoon isiin bira guddatte ammoo jalqabarra sinii kaahee ture yoo dagachuu baadhe. Almuhim haadhaa fi obboleewwan walii galanii jiran. San booda mucattiin tun waggaa 25 guutuu awwaalamte. Aduu agartee hin beektu takkaa jiru isii keessatti akka gaafa hidhamte sanirra aduudhaan wal agartee hin beektu. Kifiliin isii maskootii hin qabu. Maskootii qabaa garuu laakiin shaffanamee jira. Sagaraa achumatti gootii shintibeetiin qabu. Ismu hantuutatu jira kifilii isii keessa. Kifiliin isii akka ajaa'ibaatitti ajaa'iba. Almuhim yeroo hunda isiin hin iyyite. Poolisii as keessaa na baasa jettee poolisootatti lallabatte. Yani akkoon poolisoonni dhagahanii poolisootatti lallabdi. Rabbiin isin dhiisu. Rabbiin akkamitti rabbiin waan ofii isaatii uume ofii isaatii azaba malee akkamitti isin ilma namaa akkana azabdan jettee warra ofii kana rahmata kadhattee yeroo baay'ee. Laakiin warri isaanii hin dhagahanii. Almuhim osuma akkana jettuu namoonni yeroo baay'ee wayita karaa saniin taran sagalee wahii hin dhageenyaa jedhanii poolisootatti himanillee poolisoonni mana dhufanii wayita gaafatan laa homaan jiru. Anatu eegaluun tume minaamin jettee haati akkasitti dabarsiti. Laakiin bara 19 tokkotti xalayaa wahii dhufe poolisootatti jechuudha. 19 duwwaa tokkotti jechuudha xalayaa wahii dhufe poolisootatti. Xalayaa kana wayita bananii ilaalan mana akkana intalli wahii waggaa 20 guutuu mana baatee hin beektu warri hidhanii jiranii mana jala dhaqaatii hin agartanii jedhan jala xalayaan kun. Poolisoonni qarallee namni baay'een himee jira sagalee wahii dhageenyaa jechuudha. San booda poolisoonni wal haranii mana kana dhaqan. Mana kana dhaqanii fattashuu jalqaban. Osuma fattashanii kifilii Blanche Moyaa tana
gahan wata kifilii kana gahanii ol seenan poolisichi sanbooda dubbatu maal jedha wallahi kifilii isii keessa daqiiqaa 5 dhaabachuu dadhabee jedha ajaa achi keessa jiru irraa jedha sagaraan mana kifilii kan hunda keessa guutee isiilleen uffata hin qabdu suuraa isii isinitti agarsiisa kun suuraan isii kana hagam akka laafteen isii durii fi isii ammoo itti wal madaalsa garaa isin nyaatti almuun huccuu ofirra irra jiru maggaarajaa duraanii kabutute kanatu irra jira yani isa uffatti ajaadhaaf kifilii san keessa daqiiqaa 5 dhaabachuu dadhabne namoonni kifilii san keessa dhaabatan daqiiqaa muraasaaf jechuu isii baasuudhaaf hundi isaaniitu erga achii bahan booda hin dhukkubsatanii jedha isii waggaa 25 guutuu kifilii san keessatti hidhamuu isiitiif jedhee akkasitti dubbatee bu'aa jechuu poolisichi almuun haadhaa fi obboleeyyan hin qabanii firdi beetittiin dhiyaatan sanbooda haadhaa fi obboleewwan isii hin qabanii haati guyyaa murtii hin dhiyaatte waggaa tokkoo fi qixxee qofa murtiisan obboleeyyan isiititti haati ammoo idmee umriin si'a baasu jedhanii laakiin hidhamtee ji'a 3 moo ji'a 2 keessatti dhukkuba onneetiin du'uu dandeetti haati isii jechuudha bilaanshan immoo fuudhamtee hospitaala fidamtee yaalamtee xiqqoo erga wayyooftee booda hin gaafatanii maaliif akkana isin godhan warri keessan maaliif akkana isin godhan jedhanii gaafannaa mucaa wahii xabaqaa wahii jaaladhee isa malee jedhee booda nama biraatitti wayitana kennuuf ta'an hin didee sanbooda haati tiyya gocha kanaan irratti raawwattee jette sanbooda bilaanshin maantun yani cinqaa agarte irra sammuu isii kuniyyuu dhahamee yani walitti baxabbatamee likkiin jiru sanbooda hospitaala maraattu yookaan hospitaala nafsiyaa namaa itti yaalan achi fidanii waggaa hedduu erga yaalamte booda bara 1913 tti addunyaa tana irra boqochuu dandeette yookaan duutee jirti jechuudha bilaanshin tun badii takka hin qabdu badiin isiin qabdu hin jaalatte jaalalli isiin jaalatte kun immoo gatii kana hundaa isii kafalchiisee jira yeroo garii maatimmaan keetiyyuu diina sitti ta'uu danda'a laakiin wanni na ajaa'ibsiise yani wanni garaa na nyaate yumkin jaalalummaan isin amma jarri warra mucaa kana hiyyummaa isaatiif isa jibban hiyyeessa ta'uu isaa akkasuma gosa isaatiif isa jibban yani jamaa kennarraa miti gosa illee osoo hin taane yani qabiilaa kennarraa miti kanaafuu hin kenninuuf jedhan yani kunillee zamana duraanii keessatti waan yeroo hedduu namni sababa saniif waliin bu'uu danda'a ammallee wantoonni akkasiin jiran fakkaata ani warra interneetitti deemee warra gosa akkanaa biyya akkanaa deemeen heerumu namoonni jedhanii wantoota akkasiitti amanan jira laakiin kun wanta gadee akka ta'e isinii himuu barbaada asumaan jechuudha aham ishee namni isin jaalatu nama dhugaa nama rabbiin sodaatu ta'uu qofa nama amantii ofii jabeeffatu haadha abbaa ofii jaalatu haadha abbaa kee jaalatu taanaan bakka fedhellee haa ta'u bas biyyuma kee haa ta'u biyya kee keessatti bakka fedhe haa ta'u rakkoon jiru jedhee amanaan gara kiyya mirga keetiitti ammoo feetetti amanu almuhim seenaan isii kana fakkaata yeroo garii bareedumni nama jaalachuulleen waan akkanaa keessa nama galchuu danda'a waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jechuu barbaada tole viidiyoon kun isinitti subscribe gochuu hin dagatina akkasuma hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina yoo viidiyoon kun isinitti toluu baate ammoo viidiyoota hedduutu jira asii olii fi asii gadillee deemtanii daawwachuu hin dandeettanii viidiyoo biraatiin aga walitti deebinutti nagaannaaf turaa isin jechuu barbaada